Daandiin yeroo dheeraaf kutaa magaalaa Nifaas Silk aanaa 11 keessatti gaaffii hawaasichaa kan yeroo dheeraa ture amma hirmaannuma hawaasichaan deebii argatee jira. Hawaasni duraan sababuma daandii kanaa rakkataa ture amma haalli mijachuu fi ragaa baha. Daandiin kun ijaaramuunsaa rakkoo baay'ee nu fursiisee jira. Kana dura konkolaataan galu namoonni bishaan baatanii dhoqee keessa deemaa turanii baay'ee rakkisaa ture. Amma garuu sabni kun mootummaa waliin ta'uudhaan rakkoo nurra jiru ofirraa balleessinee jirra. Isa dhoqqeedhaan ambulaansiin dhufee hanba'ee seenee hanba'ee hin deebine makiinaan shintibeetii an seenee an hin baane an araasillee fuudhu dhufee waa tokko rakkina guddaarra an qabamee asitti gommaan tabalashee dhoqqeen qabee rakkina guddaa keessa turre. Kana malees kutaa magaalichaatti buufatni poolisii aanaa 11 gandaa duwwaa 2 hirmaannaa hawaasaa fi baasii mootummaan ijaarame xumuramee jira. Kun ta'uun isaa poolisiin bakka mijataa ta'ee hojjechuun nuuf nageenya keenyaaf akka haara galfii tokkotti ilaallaa jedhu jiraattonni naannichaa. Poolisaatii fi asumatti ta'anii itti fayyadamanii fi akka ganaamoo namaaf immoo akka tsattaa akka eeganiif namaaf nu qaba jenneeti waan hojjetame nama gaafannee birrii gaafannee deemnee akka bu'aa jiraachuuf godhne hattuun akka hin jiraanne akka safaraan baxabbatu safara yaan jedhu akka hin jiraanneef. Kutaa magaalaa Nifaas Silkitti hojiileen hawaasaa hirmaachisan hedduun hojjetamaa turaniiru. Bara kana akka kutaa magaalichaatti pirojektooti 86 kan hirmaannaa hawaasaa fi baasii mootummaa qarshii miiliyoona 800 fi miiliyoona 41 ijaaramanii jiru. Qaamolee hirmaannaa kana taasisaniif guyyaa har'aa sirni kenna beekamtii taasifameefii jira. Kutaan hawaasaa guyyaa har'aa beekamtii argatan dabalatee abbootiin qabeenyaa waliigalaa baasii kana keessatti 65 haguuguu danda'anii jiru. Kan hafe ammoo karaa mootummaatiin kan haguugame. Obbo Mokonnin Zannabee kutaa magaalaa Nifaas Silkitti qindeessaa waajjira hirmaannaa uummataati. Uummata keenya qabannee hojii misoomaa nuti milkeessine hin jiru jedhan. የህዝብን እና የመንግስትን አቅም በማቀናጀት humna hawaasaa fi mootummaa walitti qindeessuun gaaffii misoomaa nuti hin deebisne hin jiru. Hawaasni keenya hawaasa yoo nuti waamne owwaatu yoo nuti erganne nuuf ergamuudha. Kan nurraa eegamu walitti isaan qindeessuu fi humna ta'uu fi qofadha. Kana ammoo yeroo itti aanutti waan cimnee irratti hojjennuudha. Adda Natsaannat Dhaabaa hojii gaggeessituu olaantuun kutaa magaalaa Nifaas Silk akka jedhanitti kutaa magaalichaatti hirmaannaa hawaasaa cimsuun bara kana pirojektoota hedduu xumurreerraa jedhan. Uummatuma keessaa kan bahanidha kan qindeessaa kan jirani. Kanaaf baay'ee haamilee kan namaa kennu hojiin hojjetames yeroo agarru baay'ee hojii misoomaalee baay'ee jajjabaa ta'an gurguddaa ta'an kan mootummaan hojjechuu hin dandeenye keessattuu amma daandii yeroo agarru daandii koobilistoonii kiiloomeetira 19 caalaadha kan bara kana kan hojjetame. Sabbeeziin hojjetameera, buufanni poolisii adda addaa bakka hedduu irratti hojjetameera. Wanta hedduudha kan hojjetamaa ture waan ta'eef baay'ee haamilee namaa kenna, baay'ee abdiis namaa kenna. Hirmaannaa hawaasni kutaa magaalichaa taasisu kanaa ol qindeessuun bara bajataa itti aanuufis gamanumaan qophii gahaa taasisneerraa jedhan. Qabeenya kana kun qabeenya uummataati. Humni uummataa qabeenyuma mootummaati waan ta'eef humna kana qindeessuun humna kana immoo haalaan gaggeessuun barbaachisaa waan ta'eef akka kutaa bulchiinsa magaalaa keenyatti seektara qaba hirmaannaa uummataa kan jedhu seektarri jira. Waajjirri sun hojii in hordofaa haa ta'u malee akka bulchiinsattis immoo baay'ee akkuma hojii kaaniyyuu akkuma misooma kaaniyyuu xiyyeeffannoon itti kennameeti. Hojiin kun yeroo yeroodhaan gamaggamamaati kan deemamu, madaalamaati deema, gadi bu'ameetis wanta hojjetame hin ilaallama. Koreen adda addaatis dhaabbateetoo wanta deeggaruu qabnus karaa mootummaatiin wanta hedduudha kan isaan deeggaru.